Ijee nyaata malee inni isaa darraa fuudhanii nyaatan jirtu. Booda yoriin argaa isaatuun fedhu mee ulaati geeyyuu haa dhufu biraa hin osoon ani shawwadamee inni waan takka nan godhin naa himuu keeti. Baay'isee si galtoofadha seettee. Namni foon awli jaanaa nyaate. Ufumaan dudubbataa jedhan. Kanaaf. Ufumaan dubbatiin jeeyyanna. Akka taate dubbee. Hasbunallah wa ni'mal wakiil. Waan haasawaa kan haasawaa haasawuna keessaa guurtee raawwattee sa'iitiin natti midhee gaafa dheeraa. Daruuri. Ammuma tana deemee. Yaa ilaha nama kisaare. Wanni asii daansu hin jiru Habibi. Kootu saadha akkasii miti. Wanni akka jiru hin jiru. Kootu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota akkam nagaa keessanii. Bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u isinii jecha har'a maal qabattee dhufte jechuu keessanii nafu. Har'a biraankii ajaa'ibaa akka boombii osoo qabadhee dhufe. Biraankii sanillee irratti dalagdee jettanii masaanuu sa'aadaa irratti dalaguuf deema. Masaanuu sa'aadaa kana siibaa tahee Nuuriyaa bira dhuftee jirti har'a. Isaan achi mana garasii jiranii yaadni tokko naa dhufe. Jaarsi kee kun gaafa duraatu kasi fuudhe fi maallaqaaf si fuudhe malee si jaalatee si fuune ammallee mootiyyuu kan dhagahe maallaqa keessirraa guuratiin sa'aadallee wanni biyyatti galchee sababaa saniif maallaquma kee kanaan biyyatti gali ijoolleen guddisi ani maallaqa keessirraa guuree achitti sitti ergaa jedheeni biyyatti galchee ati ofirraa quba qabdu anumaan naan jedhe dheengadda anumaan akkana jedhee natti himee maallaqaaf barbaada malee waa jaalalaaf hin barbaadu naan jedhe. Ati waan kan ofirraa quba hin qabdu miskiina ati garana nyaattee jennaani akka obboleettii takkaatti icciitii kana si himuu barbaade jedheetiin biraankii irra dalagaa dhugaa keetii jetti lakkiin kijibdaanaan jetti waan isin jettu walumaan laallaa amma kaameraa kiyya dhoofadheetiin akka isin quba qabnetti akkasitti ol waama hanga sanii isin immootiyyuu laayik shee sabskiraabii gochaan eegaa isiniin jedha akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma kaameraa dhoofadhee isaanitti haasoo jiranii asiyaamittiin boombii itti dhoosa waan isin jettu walumaan laallaa wanti in loltillee yoo loltillee gaa narraa qabuuf qophaa'aa isiniin jedha osuma isin dhageettan amma waama lafaana tura akkasi gaa lafaana tura wal godhuun laaltanii isiniin jedha gaa see Sitte jame kottu. Maalatti jiru? Taa'e. As gori taa'e. Akkam ajinaaba bira taa'u? Ayya ajinaaba. Hayyee wajaa sargannaa ajinaaba taane malee duraan ajinaaba miti mire. Lakki ajinaabuma. Hayyee. Ajinaabuma obboleessa hin ta'in namni obboleessa namaan ta'in. Shari'a. Shari'aa. Akkamitti beekte? Maali? Shari'aan dorgu ajinaaba bira taa'u? Jechuun fagoo adda jirra bara masaafaa meeqan nu gidduu jiru. Waas jidduu kan nurre kursii wayii. Lakkii dhiisi bookaatini. An daqiiqaa lamaa wayii sitti naasawu shiboon hin deemta. Maal feeta? Amma hin beeka jaarsoo sodaatte malee. Jaarsa waan sodaadhaa miti rabbuma sodaadhaa malee. Jaarsi haarootti kun nama sodaachisa. Jaarsi haaraa fi moofaa qaba miti jaarsi jaarsama. Jechuun haaraa moofaa qaba Akkamitti? Haaraa jechuun amma gaafa durii sa'aadaa biratti moofaa ture. Wanti si fuudheef haaroma fi mireen. Hin jaddadamee jechuudha. Hin jaddadamee warshaa seenee beeni. Akkana kana hayyee. Haasawee qabdammoo. Haasaa miti baruma jiru uumaa bara. Hayyee. Akkasii ammoo si waame fi waatu gara na nyaate si waame beekta. Maaluma garaa na nyaate? Wanni gara na nyaate yeroo maraa simatti himaadha. Oduu sitti hime jedhullee torbaan ga'eera. Akka carraa taatee atu warra dhuftee jirta. Silaa eega dhufte maaf itti himnee manatti dhaqee itti himurra soota itti himaa jedheetiin ture. Ati immoo waan kana dubbattu laata. Tamaam akka icciititti qabattee ana akka icciitti si hime malee jaarsa keetii anaaf jaarsi kee walitti saayibaan beektan dubbii baay'isuu qabu laata. Waan akkamitti naannoo naayii madeetu bakkanatti iftee mi'eessitee shaddadee naayii maal waan akkamitti naa waa'ee jaarsa keetii. Waa'ee jaarsa keetii moo? Ani garuu mootiyyuu akka obboleettiitti yaa'etti gara na nyaatte
Dhiyootana waan wahii naan jedhee. Inni. Haaya. Dhiyootana wal agarree homa kee kanaaf inni haruusni akkamii saadallee silaa biyya galchitee duraanuu wanni ati isii fuutee fi manni duwwaatti akka namni jettee tana biyya galchuu karoorfatte jennaani. Dura karoora akkasillee hin qabu saadaa wanni ijoollee biyya galchee dhufee fuusii odoo galchee barbaade gaafumsa wajjin galcha. Garuu mootiyyuu amma egaa tana fuudhee yaadni wayii naa dhufee naan jedhee beekta. Yaadni wayii naa dhufee jennaan tiyyaa tana duraanuu maallaqa bira darbee tiyyaan maallaqa qabdii naan jedhe. Tillee gaa akkuma nuti beeknu saadaa jalaa duruu maallaqa irra gannattee fudhattee mire. Inillee kan argetti saadaan maal gochuu as teetti miti. Ijoolleen biyyaa kophaa jirti. Asii maallaqa isii saadaa biyya galchu malee maallaqa akka gaariitti irraa fuudhuu hin danda'u. Saadaa ergina ijoollee ergina asii deebisaa maal jedhee akkasii irraa fuudhee maallaqa biyyatti ergee saadaan biyya teettee maallaqa isii san akka nyaattu barbaadee saadaa irratti fuudhuun taatu haadha ilmaanitti naan jedhee akkami dubbiin akkami jedhetti rifadhee sanuma waan kana sitti muufi ati waan kana quban qabdu akka obboleessan na siyaasii dhaamuuf. Isa afaan isaatiin akkana siin jedhe. Isuma afaan isaatiin akkana naan jedhee ani as teennee maallaqa kana irraa fuudhellee saadaa asitti illee nyaachisuu hin danda'a naan jedhe. Afaan isaatiin Abubakar akkana siin jedhe. Afaanuma isaatiin ani kijiba. Maal beeka lafaan ani waan dubbii jettee beektaa idduulee gannan seentu. Afaan isaatiin akkana siin jedhe. Jettee miti bara na siyaasii dhaamu jira jettee naan jettaa. Hayyee. Ani yoo sii ta'ee fudhatta laala obboleettiiti. Yoo sii ta'uu baate karaa si baasuuf beekaa. Duraanillee oduma sitti manuun ol kaatee maallaqaa fuudhee maal jechaa turan akka qal'ittillee taatu haasaa turanii ammallee ani wanni natti dhagaa'imaa inni beekta. Eeggaddallee viidiyoo sirra dalageessan viidiyoo sana amma akka qal'ii si fakkaatee. Wanni sun biraankii miti jettaa haqiiqama. Biraankiin kamaali waan garaa keessa jiru si laalutti jira. Maallaqa gaditti moo ishi jetti moo maal ka jedhu laalu jira mire waan sanatillee aqlii keessatti yaadi. Duraanumaa wannummaa inni biraankii sanillee sirra dalageef biraankii sirra dalaguuf miti. Dhugaana fakkeessitee yookaan dubbiidhaan anu waa meeqa taasisamu jira. Duuba asuma sitti mu jira. Asuma sitti mu jira. Yoo naamunu baattallee aadde karaa si baasu si beekaa jedhu. Sinallee jaalala haaraa waan nama yoo dhageettum. Laa jaalalaaf jenneen hin jirtu. Jaalalli haaroon yoo gara lamaan deemte deemtii beekadhati. Jihaa tokko qofa yoo taate deemuu hin dandeettu. Kanaafuu anillee dhugaa baantee waan kana irratti illee haqiiqaa waan guutuun irra galfachuu baadullee shakkiin waan qaba garaa keessa kana keessa. Garaa keessa shakkii qabu. Garaa keessa numa shakkii qaba adeemsisaa irratti waan inni dalagu irratti waan inni haasa'u irratti. Tamam namni aqlii qabu kaati beektaa haa baasee illee dubbachuu baatu. Sammuu tana keessatti homa yaadii homa qabata. Tamam. Ammoo yoo ka yaada akkasii illee qabaatu taate yaadni akkasii eessumaanuu hin milkaa'u dhibbaan dhibbatti. Bilaashisaati. Amma ati gowwaadha. Hin milkaa'u jetta an bar naan jedhee bar. Silaa asillee teessisee hin nyaachisa jedhe saadaa maallaqa isii kana irraa guree hin nyaachisa. An duraanuu isii hin feene maallaqaa fi gaafa duriitu sa'aadan jedhe heeyyama naa godhuu diddee dhiifama naa godhuu diddee hanga na qabsiisuu takka mara ka geessisan itti dhaqeetiin amansiisee maal ani wanni duraanillee ka'ee dhaqee daaba sanillee wanni fuudhee deemanii je kinoo anuu yoo barbaade maallaqa hin qabaa jedheen itti agarsiisee gowwoomsee sa'aadaan intalwanni fuudhee maallaqaa fuudhee. Akkana jeetiin amansiisee sa'aadan akkasii dhiifama gootee malee dhiifama godhuuf hin kaane. Anan mallee wanni isii fuudhee maallaqaa. Isillee wanni galteef maallaqa sa'aadaa nyaattee. Isillee galtee imala ofii keessa teettee Abubakar maallaqa natti ergeetiin maallaqa san nyaadha jettee galte. Uummanni akkanatti jireenya jijjiirachuuf deema. Akkasitti ofirraa beekii siin jedha. Biyyee nyaatan hin baantu. Biyyee nyaatan malee mallayni sa'aadaa irraa fuudhanii nyaatan hin jirtu. Tamaam. Sa'aadaan mallaqa karaa wanni waliin qabdeef nama nyaachisuuf miti. Isiillee bilaash bisii galtee achitti aadaa lachuuti malee mallaqa kiyya riyaala ta'e kamsiina narraa argee illee ergu. Tamaam. Mush isii miti. Isatti hin kennu kaan amma booda yookiin argaa isaatu hin fedhu mee ulaati gayyoo haa dhufu biraa hin argaa. Jechuun ati jajjatillee akkas hin godhirree. Laa akkamitti akkas hin goone akkamitti inni nu yaaduma akkamiin natti dhufe yaada akkanaa kana. Akkamitti jijjiiree yaada akkanaa erga badee keessallee deemee haasa'e natti hun haasa'u. Sitti akkamitti haasa'ee badinni akkana. Yaada haala mijjeeffatuun. Inni natti bareechu jira. Mari'ataa jira akka isaati. Inni akkana deemaa naan jedhee bara. Galatoomii baay'isee si galateeffadhaati illee waan akkanaa kana naa himu
galatoomii garuu walumaan mari'attamu amma ati dhuguma keenaa yaaddeetuma yaada kanaan maaf dhukkubsattee naa himaa jirta. Yaa Rabbii kiyya guddattee ana. Barnama ammaa kana amantii hin qabne barmee nama eessaan amantama. Inni kun amma gaafa natti dhufu ana isaa bal'oo beekatamaa. Har'a waan akkana haasa'u. Bal'oo na keessa jira dubbisa keessa. Kaawwan akkana delegee isaan bal'oome. Tamam. Ciitii hedduu na baasta yoo kanaafuu ati. Amma immoo yoo inni waan akkana yaada akkana kana jijjiiree harakaate godhee akka nama sa'aadaa takkaa wal agareen beeyneenii irratti haara'e godhee muutii qabatu kana. Muutii akkasii namarree qabatanii miti kaatillee akka tokko na beektaa mire. Amala kiyyaa wayituma tole. Waan kana siimeefuu waan kanaaf yoo tosi beeku. Wayituma tole miskiine malee. Yoo achi mujrimoo millee namni mujrimaan jiru waan. Amma telefoona wal godhu tareet. Telefoona waan isa bilbiluun deemu waan na godhu deema. Akkuma nama wanti sotti bara illee sinema telefoona lafa kaa'e. Bilbilu maa ta'u iccitiin na himtee miilee shanee mistira ka'ee baasa hin baasu gara. Ani iccitiin siime waa bultii siin barbaadu dafii mala barbaada dhuusii jedha. Irraa fe'an. Naa gartaame. Amma dhaqee afaan takkitti gaafadhee maal si barbaachisa maal feete jeeni achi booda allaama akka rabbi si yaa baasu jaanta mallaqa irraa guurtee jaartii teetiin gabbiftu ilmaan teetiin guddifattu. Rabbi si yaa baasu jechuun malee amma dubbimmaan takka ta'e sarara ganaa eeguun jirtu. Maaliif dhayitee inni dhufu manatti? Haa dhufaa oolu yoo dhufillee dhufuu baatullee irra hin kaadhu. Hin galu manatti maa? Isaatilee gizee fedhan hin gala gizee fedhan hin galu manuma sa'aadaa kana bulaa maaliidha jinniidha jeetuma deemu. Ayiwaa agartee miire? Argee. Akka nagaa dubbiin addeeti. Anammaaf ammoo wallaahi akka itti ofirraa dhoorgamu bakari. Sa'aadarraa waan akkasii argadha jee bilaasha rabbi afaan isaa gurgurse. Tamam. Wannummaan akkasii sun na bira inuma jirtu inuma qajeelu akka. Sanuu hangarri amma osoo inni ilaalu waan tokko gogoomila. Osoo amma natti miskiina ta'e. Anillee miskiina jalaan qabadhu ni beektaa? Sittuu jaalatanii akka ati jaalattu beekamaa. Amma harakaata godhee akka inni jedhu kanatti ammoo inumaatu ana qulfii dhaabitee yoo siin jedha gaanii qulfii. Kakasna agarteemi gaanii san naabite nama akka dalagaan isaa tun alhamdulillah rabbil alamin osoo ani shawwadamin atillee bagana himte galatoomi bilisa keessi galatoomi fadha osoo ani shawwadamin waan takka nan godhin naa himu keeti baay'isee si galatoomi fadha seettee tamam ani rakkoo qabu ani akka godheetitti amma waan ani sarra dalagu waan inni silaa sa'aada irra dalaga jee yaade san yoo ani achi teessee sa'aada achirraa horii gurgursiisee waan isiin qabdu asirraa sitti hawaalaa isiin buusisiisin na arguuf ta'e. Yenuma? Akki nama faallaa silaa godhee narraa achi isii buusuu fedhami. Asitti isa hiisisee waan hawaalaa achirraa asitti isii buusisiin arguuf teettisi. Jedhi maal dalayti sa'aadaan jedhi na dhaggeeffadhu eegisaan barbaada. Kanas waan gaariidha. Dhagaa amma waliin naa godhu. Waan ni gaafadhu moo gaafadhu amma dubbii tanatti. Gaafadhu. Garuu jirjettee yoo gaafatte. Maal har'a maal dhageettee eessaa dhuftee waan akkana na gaafatte. Iccitii biraa baasu yoo na gaafadhu. Maal dhageessee na gaafatte siin jedha. Ofuma keetti qoqqorattee yoo irra geette gaariin ta'u. Maal isa qoqqoradhaa miidhis yaada kiyyattuu yaada sammuuti yaadittu. Sammuuti jettuun kottuu ni beektaa. Yaaduma sammuu kan yaaddu duraanuu anuu horoomaaf abdataa hin jiru nama kana. Maaliif haasa isaa waan adda addaa irratti barna uuma ganaa jarra kun amma aruusa nama amma wal fuudhe gartee muuzii nama qabataa jiran. Namuma takkaa waliin argin. Jari lameen waan akkanaati. Kanaafuu waan obboleessa kiyya eega duraanuu jaalala hagana geetti walii qabaatan. Walumaan xirri jeelii kilaa seenanii. Maal sa'aata irraa baran? Egaa kanaafuu wanni. Faduu yoon ganaa nama jaartii qabu argaa isaa deddeebi'an. Dhiiseen kalaas. Amma booda. Amma booda naagaruuf deemtamu akkatti dhiisuu akka inni amma sabaadatti akkana jiree dhiisaa hin dhiise jedhu kun hin dala jira. Akka ittiin inni na dhiisuu arguuf deemtanii. Tamaam. Inni si dhiisuuf deema bara amma inni gaafa. Osoo inni na dhiisin ammoo ana tokko inni na dhiisu godhuu deema arguuf deemtanii. Kalaas gaatamma jarjartee iccitiin baasini suutumatti ilaali. Inni amma maallaqa barbaachisaa ta'e gadi biraan kisi godheeni amma dhufee qaama si gaafata. Gaafuma inni si gaafata isaa harka qabu mana keetii gabbaasi malee. Fassiroo waan jiru wayi dhageette. Firaankii dhagee malee ani firaankiitti mataa gannan seenne anallee. Akkuma ati jetti kana gannan seenne laa. Akkuma bishaan dhagaa gubbaa loo'utti dubbii sun gubbaa loo'utee haa taatu firaankii jeetuma. Amaarri maal jetti ni beektaa? Yaalfaal jetti. Hullum nagari yaalfaal jetti. Hullum nagari yaalfaal. Yemmi yaalfaal gammoo tisitaanoo jedha. Eewwaa tisitaanoo. Tamaam. Jedheetuma akkasumatti akkuma maasisaniitti qabadhee yaalfaal. Maaliif itti cinqama waan dabaru takka jecha.
Araafinni kalee wal fuun. Isiin kalee galte. Gaduun dhaabanne dura namni koomee ofii tana lafa gadachiisee bakka itti diriirfatu barbaada jetti. Inni waayyaa sammuu isaa keessa jirtu jarjara kan isatti uume. Namni foon awlijaanaa nyaate. Ufumaan dudubbataa jedhan. Kanaaf akka xiyyatu dudubbisaa jira. Ani maan dubbatiin jeeyyan akka taate dubbiin. Dubbiin akkas taate. Dubbiin akkas taate. Waan akkasitti ana tinchiin kan mudhiisite isaanii. Wallaahi. Idaati duraanuu asii ol jirta malee gadisee simne jechuudha. Ganaami gazeessisu yoo safaatuma namni akkanumatti ol seeneetuma gazeessisaa jira nama wayitati yaaddume. Akka safaataa galatti ajab jedhimee. Garuu immoo akkuma asii malee dubartiin tun beektaa qabachuu kana dandeessu. Saayidii akkana naan jedhe jettee ana maqaa kiyya alaa nan galchine. Saayiba kiyyallee waan annisiisi. Hin dubbatinii iciitii daaduu si jechuu kiyyaa bara. Ati amma reefuu gaafa dunaa jechaa jirtu? Saayidii natti mettee ittiin gaafattu re'oo gaafatta kibiraatti gaafatta malee saayidii natti mettee gaafatta. Akkam jedhee saayidii dura hime kan jenne wanni nama sitti himsan as fidinaa jedhe qabda. Saayidii natti mettee gaafatta. Daruurii akka jechuun akkam taateeti waan dhugaata akkanaa himtee meeti waan inni siin jedhe kijibaa miti ofirraan kaasne. Duuba inni nama dhiyaate ana kicciitee kobbaletti sii meedha. Wanni kun sirraa baatee isarraa baatee iyyuu akkamiin beekaree ani yoo sii dhoyse dubbitan. Hasbunallah wa ni'mal wakiil. Waan haasawaa kan haasawaa haasawuna keessaa guurtee raawwattee saayidii natti meedhee gaafadha. Daruurii kaa waan akkasii daruurii akkas jedhee gaafadha. Akkam taateen. Silaasii dha isaan dhufte sun. Ani hoggaan dubbii hamaa nama akkamitti nama hima. Hamaa miti ani jaalladhu dubbii aarii feetu waan feetu ta'e nama sallamee wal gubbaa fidee. Laa. Ani akkas taanaan dubbii ta'e garaa keessa qabadhu. Akkami qabadhu. Wanni naan jedhu. Ani hin qabadhu laa. Ta qabatu na keessa hin jirtu ammaan. Maaliif dubbiin tun iyyaa isarraa bahu iyyaa si keessaa bahu abbaa sharrii naa qabu beekuu qaban islameen keessa. Abboo Ali bara kamistiraa siime akka icciitti siime malee. Haadha itti ittiin himtee isa gaafattee miti bara. Icciitiin akkanaa qonna dhoofu. Daruurii gaafadha. Amma deemee gaafadha. Amma tana. Amma tana deemee. Laa ilaaha nama kisaare. Wanni asii dhaabsu hin jiru abiibi. Kootu saadha akkasii miti. Wanni akka jiru hin jiru. Kootu. Laa. Kootu. Laa. Kootu biraan gidhaa kootu. Kootu biraan gidhaa wakanii akkanaan jedhe sin jiru wadda diya kootu. Maaltu biraan? Hayi dhuguma seetii tun. Maaltu biraan kiisi? Kootu biraan gidhaa maal wanna akkas jedhe. Ati keef bultii dhamaatii gubdeef Sa'iid. Bultii diigaraa kun. Bultii diigaraa. Biraankiin akkanaa maal sila? Biraankii kootu gattaa'e. Hayi ammoo inumaa kaatee fiidee itti gaafachuuf deemta. Ammoo madaqee gaafadhee sirra fidee gaafadhaa yoo. Hin qaanfattu. Maa qaanfadha maa? Waan ati naan jette way kijiba taate. Gattaa'e. Amma ati tana biraankii jettee shawwattee bira dabarsuufi. Laa biraankiidha wallaahi duraanuma itti yaadee akkasitti irra dalaguu qaba maraachuu qaba dheedhiin waan kan itti yaadee gattaa'e kanas amma biraankiidha. Hayi silaa dhugallee taatee ati akkanuma ani beeku war dho'isaa san hin beeku anti dubbiin ati bitana beeka laala. Ati gowwaa wallaahi. Gowwaan jira. Biraankii walitti illee lafa bitti jirtu Sa'iid hin sodaatiniiti. Walirra isin fidee isin gaafadhaan aboo qarii yookiin amma itti bilbilaani. Daabaa waan bilbilti jiru gattaa'e wallaahi biraankiidha lakin kaameraa jalatti dheessaa jiraatti bisoona jalatti ilaalin. Maa waan akkana deebisee. Duuba maal? Lees waan akkanaa daleedde lees jaarsa jaartii waliin buufta rabbis hin dhiisu. Wallaahi inni sirra dalagaa ture jira lakin kaameraa jalatti dheessee biraankii addeeti. Kanaafee biraakii sirra dalagee Abubakariin akkanaan jedhe hin jiru Abubakar si jaalataa. Siin jedhe haamma dhugaa hime dhugaa. Wallaahi yaaduma inni sitti baafatee mi. Wallaahi wata atillee waan akka reefaa sattuu sanii shakkinii gurbaan si jaalataa biraankiidha. Viidiyoo akkana gadhiisu hin taate. Inni natti naalu wayyee. Innoo. Dantaa keetti gaamaal goota of keessaa soyi. Hai dantaa keetti maal si naasisiisere. Wallaahi of lama qotu keessaa soyi. Astagfirullah. Dantaa keetti. Akka nama na fakkaattee maa waan argite naasisiifteeyyee. Assalaama gaafa dhortoota kee. Ati keef bultii namaa diiguu deemtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota biyyaatoo. Har'a awwalmarra chaayinaala nuriyaa irratti argamee kun akkanatti biraankii ta'ee jira. Sa'iid biraankii inni irratti dalagu kun isinillee asumaan argaa isiniin jira. Biraankii wallaahi ka haamil koytoof isiniin jira inshaallah. Egaa biraankii taatee wallaahi duraan hedduun aare. Akkasii amma ifoon hagooti. Ifoon akkasumas sii godhase. Jechuun hordoftoota fuma kiyyaa fuudhii fuma hagooti. Isaanumaa jecha kaa. Isaanumaa jecha dhiifama hagooti. Hayyee hordoftoota keetii jecha hordoftoota kennaa jecha dhiifama. Hordoftoota kiyya lubbuu kiyya irraa jaalladha. Kaa'oo hundi akkasuma jaalladha. Hordoftoonni kiyya maatii kiyya. Akkasii gaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma duubatti isiniin jedhee saadaa biraankii ajaa'ibaa boombii itti dhoose waan isin qabdullee keessaa gadi yaase
akkasitti inshallah duutoota fi kabajamtoota kiyya like gochuun tole isinitti jabaatanii like gootan malee biran tarina warri subscribe godhaa nu jajjabeessaa isin jenna akkasumatti wanna warqii show ka jedhullee achi jala seentanii laaluu dandeettanii like share subscribe tole isinitti jabaatanii jajjabaadhaatiin nu jabeessaa isiniin jenna bye bye